Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota chaanelii keenyaa. Kun odaa onlaayiniidha. Odaa onlaayiniin akkuma beekamu har'allee viidiyoo barnootaa dabarsuu qabatee isinii dhufee jira. Hanga dhumaatti nu duukaa bu'aa hordofaa isiniin jenna. Barnoonni keenya har'aa appilikeeshinii tokkoon akkamitti mana keenya teenyee namoota hedduu ittiin hordofnu fageenya irratti yookaan iddoo barbaanne teenyee namaa fi mana keenya akka itti hordofnudha. Baay'ee isin barbaachisaa. Faana bu'aatiin hordofaa isiniin jedha. Akkasumas chaanelii keenya sabskiraayib godhaatii maatii ta'aa isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa Secret Camera jedhama. Ishee tana jechuudha. Play Store yookaan 9app irra deemtanii buufachuu dandeettanii. Dhiifama sagalee koo utaalloon qabee jira. Haa ta'utii appilikeeshinii kana buusnee silkii lamarratti install gochuun nu barbaachisa. Maaliif jettanii fakkeenyaaf fageenya irra teenyee mana keenya yoo deemnu mana keenya hattuu yoo seentee akka itti to'annuuf bilbila tokko mana keenya bilbila kaan qabannee deemne bilbila qabannee deemne saniin immoo bilbilli mana basaasee nutti hima. Akkasitti mana keenya to'achuu dandeenya. Dabalatees ijoollee xixiqqoo daa'imman keenya balaarra ga'an to'achuuf yoo barbaanne bilbila kana irratti appilikeeshinii kana caannee ofis irra caanannee yoo itti kennine guutuu sochii isaanii viidiyoodhaan sagalee isaanii waraabee kan nutti himu Secret Cameraan kun. Akkasumas namoonni maatii isaanii jechuun haadha manaa isaanii irratti appilikeeshinii kana install godhanii haadha manaa isaanii ittiin hordofuu dandeettanis itti fayyadamuu dandeettanii. Anyhow gaarummaaf itti akka fayyadamtan abdii qaba. Bifa kanaan ilaaltanii akka gaarummaaf itti fayyadamtan isiniin jedha. Appilikeeshinii kana bilbila lama isin barbaachisa. Tokko monitariidha yookaan kan isinii basaasu, tokko muka ittiin to'attan jechaadha. Yookaan ammoo koompitara keessan mana keessanii koompitara keessanii fi bilbila irrattis to'achuu dandeettanii. Koompitara keessan irra install gootanii san booda bilbila keessan qabatanii bakka deemtanii mana keessan akka hattuun hin seenne to'achuu dandeettanii. Kanaaf appilikeeshinii kana ni banna jechuudha. Appilikeeshinii kana ni banna. Appilikeeshinicha egaa install goonaan booda ni banna. Yoo banne bifa kanaan nu dhufa. Watch your space jedha. Perfect functionality hojii isaati jechuudha. Wanti inni perfectiin itti hojjetu smart motion detection, wide range of sensitivity, resistance of false alarm, akkasumas use anywhere bakka barbaadde teettee fayyadamuu dandeessa. Watch from anywhere bakka barbaadde irraa daawwachuu dandeessa. Any number of cameras akkasuma start jennaan jechuun setup isaa. Kanaaf log into the app jedha. Appilikeeshinii kana seenuuf iimeelii qabaachuu qabdan. Iimeelii bantan malee isinii hojjetu. Use the same log account on all your device jedha. Wanti nuti log jettaniini login with Google jedha. Sign with email jedha. Sign in Facebook jedha. Ani ammaaf kan Facebook fayyadamu isinitti agarsiisuuf jechaadha. Signing jedhaara. Well done seenee jira. Secret Camera CZ inni jedhamu kan jechuudha. Maqaan isaa this device will be kan jechuun amma ani kan ittiin to'adhu yoo ta'e kaameraa bakka jedhamu kanaan to'adha jechuudha. Kan naa basaasu irratti install gochuu yoo barbaadan monitor bakka jedhu kanaan tuqxan jechuudha. Anammaaf kan ittiin to'adhumee tuqee isinitti agarsiisu kaameraa isa jedhu kana jechuudha. Kanaan
to'attan jechuudha. Isaa xiyyaa kanaan agarsiisamu monitorii kan ittiin isinii basaasu isa kaameraa jedhu kana yoo tuqne ammoo create on one more step you need monitor device kana godhee jira. Monitor device si barbaachisaadha. Akka biraa irratti install gochuun ministeerii jechuudha. Haala kamiin to'adha yoo jette san booda eega install gootee wal bira gootee ilaaluu dandeessa. Previous ka jedhu akkanatti isa kana yoo tuttuun maal isin fida haala itti inni itti basaasu jechuudha. Amma mana kiyya keessa waan jiru natti agarsiisaa jira kaameraan kun. Anyhow amma afaan duubatti irraa deemu achitti mana koo kan basaasan barbaadu screen saver akkasuma waan baay'ee isinitti agarsiisuu danda'a ture. Kana yeroo baay'ee barbaadan application kana cuftanii sign out jettanii akkanatti bahuu dandeettu jechuudha. Email keessan cuftanii isa monitorii ammoo daawwachuu barbaadan setup duratti isiniin akkasumas eega seentanii mooto kontinuutu login jettanii egaa login jettanii the same way akkasumas sign in Facebook jedhee seeneera isa isinii basaasu irratti illee akkasuma baastan jechuudha. Xiqqoonina sign in jedhaadha. Monitor isa jedhu tuttanii kan isinii basaasu jechuudha. Kanaaf kan isinii basaasu kana ammaaf akkanatti mana keessa gaafa keettan akkanatti isinii waraaba. Ammaaf mana kiyya waan jiru waan waraabuuf kanarra lufee waraabuu danda'a waan ta'eef inni amma mul'attoonni diimaan kun wanta mana kiyya keessa hafee jiru wayiiti. Anyhow akka kana applicationii kana akkatti buustanii fayyadamtan abdii qaba. Gaarummaaf ammoo akkatti fayyadamtanis asumaan isinii dhaama. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Subscribe gochuun